eegaa jechuun namoonni milkii isin tolu orgaa biyyaan baay'ee jechuudha waa hedduun nama qunnamaa akkaatiin himaa turtetti jechuudha zamana keessa yookaan yeroo teessan sanitti jechuudha waa illee jira akkasuma gaa lafti tuni jechuudha lafa seenaa hedduu qabdii jaan seenaalee isii hoo maal faadhaan beekamte silaa isiin tuni layni mixeetu yookaan layni jaarsee yookaan manaa himte kun jechuudha isiin tun namoonni baay'een laga mixee jechaa malee jechuudha lafa Somaaleetis kan jiru ni jira lafa Oromootiinis ni daangeffamti kan jirus ni jirani isiin tun gaa hoggaa laalloo ona afran qallootti as ni dhiyaatti tanaaf mee isii tanarraa hoo waan seenaan isiin tuni fakkaatu waa xiqqoo jechuun gaggabaabsiteetillee nu himtu gaarii duran dursee layni mixee takka jaarsoon jaan kan hunda biyya Oromooti ummata afran qallootirraa tokko isaan ummata jaarsoon tun ilmaan dagaati dagaa kun qallooti qalloo habareentooti beekamaadha afran qalloo kajan irraa tokko jaarsoon tun laakiin jaarsoon tun isiin ibidda bakka jahatti addaan baati ummanni kun idileenu islaama akka jirutti islaama haa ta'u malee kiristaanillee ka keessa jiru nagayaanii wajjin jiraachuu turan laakiin gabroonfataan zaman isaanii kan Haile Sillaasee waan ta'ee jecha namni irra guddaan dachiin guddoon akkuma beekamutti qalaa dachiin bakkattiin qoqqooytu hunda qalaa warra naftanyaati jechuu isaanii qaba jechuudha jiruun isaanii akkaanii rakkinni jira jechuu zaman sun laakiin gaana uummanni qophaawee dammaqee wanni sosoo'uu jedhan jettu sosoowuun isaan dammaqni isaan hamilee qabantan gartee abdii qabaatan gama Soomaalii kana laaluun ni jirti gartee waan wasana Soomaaliitti irra jiraniif jecha maaliif naggadallee Soomaalii kanarraa naggadatan Soomaaliirraa dhufeeti warra jimaa haa taatu waan biraa haa taatu irraa bitatan jimaan gaafa zamana san bareedaadha namni keenya faan jimaa hedduu gurgurata Soomaaliin tun huccuu fiddee waan adda addaa fiddeetti jimaa kanarraa fudhatanii jimaa kanaan akkasii wanni wal gargaaran wanni kun ni jira jechuudha rakkinni jiru maali rakkinni guddaan kan jiru zamana san dukkana wallaalaati beekumsa wanni jaan hin jiru beekumsi iskoollee ka jiru tokko gaa hin jiru magaalota gurguddaa ka jiru afaan amaaraa kana uummanni keenya dhageettiillee hin beekan rakkinni guddaa rakkina jaahilummaa tanarraa baana jennee nutillee wanni biyyarra nu baase takka tana rakkinni jiru gaa seenaan isinii tokko gabaabdutti tana layni mixee kajaan kun biyya bunaa fi jimaallee qabdu biyya guddaa laga guddaadha laga gartee magaalaan nuti gaafas bulchaan laga mixee kana magaalaa Yersogoroo jedhanii waradaa Yersogoroo jedhanii waradaan Yersogoroo kun jaarsoon irra guddaan achi bulti layni mixee kun achirraa ka'ee ilaa hanga xarafa isa gadhiyaatutti laga guddaadha laga yookiin dheerinni isaa bal'aadhaati layni kun laga buna qabu jimaa qabu midhaan akka gaarii qaba quufa qaban walaakin rakkinni jiru rakkina gabrootuun baatee fi rakkina gartee bilisummaa dhabuutii fi tajaajila adda addaa wallaalaatti faana jechuudha rakkinni jiru zamana san. hedduu takka lafti lafa seenaa ona afran qallooti akkaati naa himaa jirtu kanatti illee jechuudha kan sirraa hubaddetti haalli yeroo ammaa laga mixeetirra deemaa jirus hoggaa laalle jechuudha haala duriin wal qabatee yeroo takkaas wal ni fakkaata yookaan ammoo haalli amma deemaa jiru kuni laga mixeeti kanarratti namoonni baay'een achirraa buqqaaniiti gaara seenanii rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiran mi'ati yoo rakkoo kana durumarraa jalqabee ilaa hanga ammaatti deemaa jiramoo akkamitti akkamiin laaluu dandeessa rakkoo tana rakkoon kun durirraa eegalamee deemaatuma jira waaddaan hin cinne rakkoon kun rakkoo citee miti rakkoo kana hiikkaan isaa gaa uummanni Oromoo wal tahee tokko tahee xiqqaa guddaadhaan jalaa gubbaadhaan olii gaditti Oromoon tokko taatee hiikkaa siidhaa yoo humnaan barbaadde humnaa fi tola idduudhaan barbaaduudha fiduudha isaan feesisa rakkoon gaa amma gaa akkuma dhageenyutti akkuma beeynutti akkuma halkanii guyyaa garuutti karaa miidiyaatiin karaa adda addaatiin namni naannawa keenya sana fa'aa amma ammaatillee kun lolaa deemaa jira isan bira kutee gaa magaalaa guddoo dirree dhawaatirree kun rakkina deemaa jira rakkinni kun gaa hiikkaan isaa jabeenya ummata Oromootirra dhaabbate jechuudha uummanni Oromoo wal tahee jabaate nama hiikama laaftutti hiikama yommuu gaa isaan tokko ta'uu baatan rakkinni kun ni dheeraataan jaa gabroonfataan amma kan gartee TBL jedhan kun takkaa'uu Tigree jedhan kun waan adda addaa uumeeti gaa akkuma gaa uummanni Oromoo hunda beekutti uummanni Itoophiyaatti illee Oromoon ta'in akka beekutti waan adda addaa uumaniiti nama kana afaan wal deebisanii namni akka wal hin taane godhanii kun hundaa'u gaa harree maal jette jedhan coqorsina booda nam tokkolleen hin dheedinii jette jedhan sanuma gaa eega jiruu bareedduu san saamicha ummataa san eega dhabanii akka nu booda namni nu booda hin arkanne jedhaniitti rakkina kana uumanii rakkina kun gaa hiikamuun giddama ummanni saboonni adda addaa wal tahanii rakkina kana saboonni wal tahee rakkina kana hiikuun giddama isaaniiti waan abdii guddoollee qabnu waan namni bakka hundaatti carraaqu jechuudha.
ummata kana mootummaalleen finfinneerraa manneen jaareetii jechuudha jaaramsa xumuree qulfii manneen saniitillee kannee fi akka itti galan je'ee ture garuu inninis iddumatti dagatee dhiise kanaaf gaa ummanni kun hedduu takka dararaa gidiraa fi rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira kanaaf mee ati gama keetii waan kana akka nama dhalataa achi tokkotti yeroo ati quuqama yookaan ammoo wanni takka sitti hin dhaga'amu maalimi maaltu sitti dhaga'ama akka akka laaltu jechuudha wanni achirra deemaa jiru kuni guutumaa oromiyaa keessaas gaa akkasuma deemaa jira garuu haalli deemaa jiru keessattuu saffisaan ka dhufe ona afran qalloo harargumaa guututtu jechuudha harargee tanatti waan akka mootummaan irra gadi hin xiyyeeffatini yookaan hojii hin jalqabin takka nama fakkaatti mee ati yoo gama keetiin akka nama dhalataa biyya saniitti yookaan dhalataa fi guddataa biyya sanii takkaatti yeroo laaltu maal si fakkaata yaanni haalli hoo akkami jijjiiramuu danda'a deemsi dhawataan jechuudha. والله ركنا هو الرأي قلمين أولا قبل كل شيء وإن الرأي قلمين أولا ركنا قبرهم فتاراتي إساتي تركو هند أومي ركو هي كمو هندن دنيا أومي وري أمرو فيهون هو مال فيني خيو جنة هي كاد دبي نكابني يو جنة دبي نكابنا كان الله لطي دبي نجرتي دبي ندادا نجرتي دبي همنا نجرتي دبي ورانا نجرتي مال في جري دراني قابا كهند سينه hidda bakka hundatti hidhatee hidda kana buqqaasuun yeroo dhafeeti tanumaatiitu isaan dhibe malee amma gaa eega mirgar katte oromoo mirgar katte jenna gaa rabbi mirga dhugaa rabbi haa godhu numa hiikamti fakkaatti walaakin gaa warri ammoo angoora jiru kun gaa wanni xiqqashollee taatu ummanni bal'aan irraa eegu akka jaalatanitti wanni irraa eegu laakin sossoonni sun shaffisee dafee akka hiikaa tana barbaadu irraa eeganii hiikaa sanaatu hin dafini jechuudha wanni isaan rakke maali wanni kun gaa dhugaa waan nu hundaa'u laallee jala deemaa jirru dhibbaa dhibbatti jarri kun gartee dalaguu hin dandeenye jechuullee hin dandeenyu ni dandeenye jechuullee hin dandeenyu wallee gaa qophaa'uma jiran jennaa walaakin wanni irraa kajeellu dafanii hiikaa tana barbaadu eega angoo qabatanii angoorra jiran eega gartee tajaajila ummata itti gaafatama fudhatan wanni isaanirra waajiba wanni isaanirra giddama hiikaa tana hiikuudha amma akkuma jettanii akkuma gaafii ta'eetiiti baha harargeedhaa rakkoo guddoo jira jalaa gubbatti xarafarraa ilaa xarafatti wasana jabuutitirraa ilaa hunno ilaa ogaadeen gama ilaa baaleetti rakkoo guddoo jira keessaa akka kuttaan harar hin jiru xarafaa xarafatti amma hatta waan biraatti magaalaa dirree dhaabatillee rakkoo deemaa jira kan hundaa'u gaa ummanni bal'aan ummanni oromoodhaa ummanni bal'aan keessaa ummanni harare akkana harka mataarra kaayyatanii eegaa jiran mootummaan tun maaliif usti maaliif hiikaa hin finne eegaa jiran nulleen kaa jiru akkasuma nulleen akkasuma yaanni nama hundaa'u sanuma laakiin gaa wanni irraa abdannu takkaa wanni irraa barbaannu uummata oromooti irraa dhaaba adda addaatirraa dhaaba biyya keessa jiru dhaabbii alaatis gaa seenee jira hiikaa tana barbaadu dafanii osoo hin bulle osoo guyyaan hin kunne hiikaa tana barbaadu yoo hiikaa tun hin kutin rakkinni biraa uumamuudhaan mala tanaaf jecha wanni abdiin jirtu ani ilaalutti akka laalicha kiyyaatitti hiikaan tun daftee hiikaa harkachuu rakkinni kun hiikaa dafee harkachuudha barbaachisaa yoo hiikaa hin harkatin waan biraatti rakkoo biraatti dhalata jechuudha uummanni kanatti hin usu jechuudha tana gaa wanni ilaaluu qabu. Namni tokko jechuun fakkeenyaaf hoggaanii fi du'ee akka waan nama kana bitii re'ee yookaan gatii naga re'ee fi beeyladaan ittiin bitamtu faadhatti lubbuu namaa ni kafallaafaa jiran jechuudha. Namoonni namni irraa du'e ammoo sanii olii wanni isaan jechuun gaa irraa barbaadan akkaataan amma namni du'e tokko lubbuun takka gaa akka shari'aattu yoo ilaalte lubbuun takka seeraan ala yookaan waan takkaan sababaan maletti yoo duute irraa gaafatama hajjeessisan jechuudha dirree qiyaamaattis haa ta'uu rabbi birattis akka rabbiittis jechuudha garuu akka ilma namaatti hoo lubbuun namaa tabaatu tuni dhiiroo seeratti hoo hin gaafatamtu maaliif hin gaafatamne waan juurratti hoo ati yaanni ati qabdu jechuuf mootummaadhaaf akkasuma ummata keenya bal'aadhaaf maali? Mootummaa haa ta'u ummata bal'aa haa ta'u namni dandeettii qabu fardii tokkollee maanta namni dandeettii qabu hiikaa tana barbaadu yaadaan haa ta'u harkaan haa ta'u qawlan haa ta'u fi'ilan haa ta'u barbaadudha hiikaa tana maaliif namni gartee du'uun ummanni hunda du'uudha jechuudha rabbiin quraana keessatti maal jedha man ahyaa faka'annama ahyaa naasa jamii'aa jedhe namni gartee lubbuu namaa tiise akka ummata hunda tiiseeti namni immoo nam tokko ajjeese akka nama hunda ajjeeseeti jedhe namni guyyaa du'u kun ummanni hunda du'e jechuudha tanaaf jecha wanni feesisu keessaa warri angoora jiru warri dandeettii qabu halkanii guyyaa taattaafatanii waan kana dhaamsanii nagaya ummataa buusuudhaa isaanirra jira bakka jiranitti namni oromootillee tana yaadee wal gargaaree wal qabatee garagara laaluu miti gar tokko laalanii waan tana hiikaa barbaachuurra jira malee wanni tuyyoonii fi
baatii lamaa fi baatii sadiitti hiikamu baatee zamana dheeraa fudhattee rakkoo guddoodhaa uumamaan ja'a saboota biraallee ni idaattiin oromoo qofaa miti namni gartee miidhama jiru nama hedduudha namni hundaa'u hiika barbaaduudha irra jira tanaaf jecha wanni allaalu akkaan allaalutti hiikaan tun numarra jirti jechuudha namni gartee ummata oromoo tarii darajaa duraatitti darajaa lammeessaatitti ummata oromoo wajjin jiruurra jiru amma yoo fakkiidhaaf yoo fudhanne nufi soomaaliin maal turre nufi soomaaliin obboleeyyummaa turre rakkinni nu iddoo jiraachuu hin turre laakiin arra rakkina guddaa uumamee jira soomaalii fi oromoo iddoo rakkinni kun isaan lamaan wal ga'anii karaa manguddootiin karaa gartee itti gaafatama amantiitiin karaa warra gadaatiin karaa adda addaatiin karaa nama mootummaa harka qabuutiin karaa dhaaba adda addaatiin wanni kun jajjeeratti walitti dhufanii maslahaa isaanii ilaalanii maslahaa nama gartee goondarii fi goojjamirraa dhufee miti maslahaa isaanii ilaalanii hiikuudhaati irra jira tanaaf jecha sossoba jaba feete wanni tun itti gaafatama nama hundaati keessaa'u itti gaafatama nama danda'uuti itti gaafatama mootummaati itti gaafatama dhaaba adda addaatiin jedha. Hayyee haalli jechuun ati yeroo dur biyyarraa deemtuu fi gaa erga deemtee ammaas itti deebitee hedduu takka wal dhabe akkasumaamii fi hedduu takka gaa wal dhabbiin haalaa fakkeenyaaf jijjiiramni biyyaa dhufuun wanni takka wanni isin dhiistanii deemtan imallee jechuun isin dur miilaa fi gaa fardaan yaa'aa turtan gara konkolaataa jijjiiramee wantoonni adda addaa bifa haarawaan jechuun isin dhufanis tokko ni jiran kan isin itti dhaqqabdanis ni jiran jechuudha. Haalli dur ati biyyarraa deemtee itti deebite hoo maal tureef garaagarummaan isaa maali wal fakkeenyi isaa hoo akkami? Haalli gaafa nuti ijoollee biyyarraa yaanee fi haalli ammaa dhugaadhaa wal dhaba addunyaan nu jijjiiramtee jirti addunyaan irraa fi boru tokko miti kompiitarri amata dabreetiif amata hanaallee tokko miti gartee meeshaan amata dabreetiif hanaallee tokko miti yaanni namaatis kan amala amata kudhaniitiif amata kudhan boodaa tokko miti arra amata meeqa jirra gaafa nuti biyyaa baane isaanii fi iddoo arra amata 50 ol jirra jechuudha tokko ta'uu hin danda'u tanaaf jecha akka ammaa laallee akka ammaatitti wahayyuutu deemu qabdi karaa qabeenyaatiin karaa barnootaatiin karaa laalichaatiin karaa yaadaatiin namni jijjiiruu qaba addunyaa wajjin deemu qaba tanaaf jecha gaawwanni feessa uummanni oromoodha keessaahuu dargaggoon keessaahuu barattuun arraa tana sossootee tokkummaadhaan ummata dammaysuudhaan ummata hirriibaa kaasuudhaan ummata wal taasisuudhaan ummata wal jaalachiisuudhaan jijjiiramni guddaan dhufu qaba malee akka amata kudhaniin duraa dubbiin hin jirtu jechuudha wanni feesisu sossoo'u namni gartee zamanaa wajjin deemu waqtii wajjin deemuudhaan nu feessa jechuudha. Haala yeroo jala deemnaa jechuudha. Naam. Hayyee isinis gaa amma erga biyyaa baatanii bubbultanii maashaallah gaa hedduu takka yaadaa fi waa hedduu jechuun gaa barnootaanis tahee imallee keessan jechuudha akka gaa yeroo abbootiin teenya nutti himaa turte isinillee nutti himaa turtan miil arree fi mataa arree dubbii jabsarraa nama gochisiisti tanaaf jechuudha gaa hedduu takka yaanni keessanis bal'aadha gaa nuti har'aa gaggabaabsineetuma kan hawaasa keenya daawwattootaaf dhiyeessaa jirru malee osoo gatteenye egaa torbee osoo hin taane amataa hununni fudhatti jeetii yaada akkasuma gaa mee ati erga biyyaa baate hoo har'a biyya tam jiraachaa jirta haalli biyya ati irraa deemte san ati jiraachaa jirtu kunii fi haalli ati keessa jiraachaa jirtu hoo maal fakkaata? Ani eegaan biyyaa bahee egaa ture zamana dheeraan biyyaa bahee amata 1977 dura Jabuutii beeseenee Jabuutii amata 11 taa'ee ammas gaa hedduu tajaajila adda addaa riifiijii Itoophiyaa irraa cabte biyya irraa cabte uummata keenya namoonni beeka taariika kiyyallee namni hin beekne xiqqashaadha warri Ameerikaa deemee warri Kanadaa deemee warri Awustiraaliyaa deemee hedduun irra isaanii narra dabranii jiran isaan duraan Jabuutii qubadhee jira hayyama harkadheetiin waraqaa Jabuutiitti illee harkadhee hojii illee taniin garteetti jira hojii bareedduu Suudii hojiin dalagaa argadhee hedduu gargaaruu ture carraa bareedaan ture godhuu ture jechuudha Jabuutiitti eegasii Jabuutii hoggaadhaan namni keenya guddaan bahee amata 11 eegaan taa'e booda rakkinni dargii achi na jala dhufee namni waa'ee Oromoo arma taa'ee sosoosu nama sana abaluu jaanii san jaanii natti akeekanii sukuriitii Jabuutiitti illee narra bobbaatee mana kiyyallee hoggamee qafattashanii marraata kanallee hidhanii achirratti hin gaafakkaree dhiiroo biyya sana taa'uu waan danda'u jee irraa biyya Suwiidiin deemee jechuudha. Biyya Suwiidiin dhaqeetiin amata 1988tti biyya Suwiidiin seenee achitti qubadhee gaa alhamdulillah rabbil alamin ijoollee tiyyallee mootummaan naaf fiddee Jabuutii naaf fidanii ani koomatiyyaan dhaqee gaafasi qubadhee achittis gaa waa'ee Oromoodhaa kana takkattalaadha ammallee biyya Ameerikaatti illee ziyaaree
Kanada illee ziyaaraa dhaqee uummata keenya ilaaluudhaaf uummata keenya wal qunnamne waan dammaqa adda addaatillee dargaggoo wajjin nama adda addaa wajjin goone carraaqa san irra turre jechuudha. Ammoo ala turuun kiyyalleen hedduu ani waa hammaan danda'utti hin rafne hedduudhaan tattaafata godhee tattaafanni sun ragaalleen hedduu jira warra gartee sossoo haraa bolootikaatii wajjin illee qunnamaniin qaba laakiin qunnama guddaa miti haa taatu wanni ani hedduu godhe takka waan gara daawaa islaamaatillee hedduun tajaajila godhe ummata Minnesota gaafaan dura dhaqee wanni islaamaatun gabaabduudha waan islaamaa sun warra dura sossoohee dubbatee daawaa sossoo sarara tokko ana Kanadaallee akkasuma Torontoodhatti ammallee Ameerikaallee bakka adda addaa akkasumatti hin dhaqe eegasiigaa ittiin deddeebiichillee atigaa Suwiidinii fi Narweedhaattillee hedduudhaan gartee tajaajila uummata Oromoo kan biyya san taa'u wajjin hedduudhaan dammaqa adda addaa dammaqa gartee akka tajaajila hawaasaa tajaajila ijoollee xixiqqoo tajaajila haadha abbaadhaa rakkoo adda addaatti jira biyya faranjii tana sanillee hedduudhaan harka keessaa qaba. Tanaaf jecha gaa tajaajilli guddaa amma gaa umrii xiqqoo dadhabbii wajjiniin laafinaa jira malee hedduudha malee biyyallee eega gaa dargiin kufee booda biyya dhaquu namni eega dandeenyallee biyyallee hedduu amatuun hin dhaqaa amatuu dhaqeetiin achittis sosoo adda addaa barnoota haa taatu hawaasaa wajjiniin fi sheekootii wajjin manguddoo wajjin hedduun sosoo qaba kana gaa waan hin godhuu ture jechuudha. Ati imaltee gaa biyyoota garaagaraa hedduudha deemte akka nuu himaadhaa turtetti jechuudha. Biyyi ati imalaa turtes gaa Kaanaadaas ta'e Awustiraaliyaa, Ameerikaas ta'e akkasuma biyyi jireenya keetii Swiidiniis Awurooppaa keessa jechuudha. Har'a gaa gamana gara keenya kana gara Ijiptii biyya Kaayiroodhaa tana magaalaa Kaayiroodhaa dhufte. Kanaaf mee haalli qilleensa asii yeroo ilaaltu hoo maal si fakkaata? Jireenyi uummata baqaa kanas keessatti baqatee jiraachaa jiru haalli isaanii hedduu takkaas nama gaddisiisaati maal si fakkaata mee haala asii yeroo ilaaltu kanoo atis gara asirraa bikka biraattis kan imaltuu deemtu na fakkaata imaltummaa jechuudha karaa nagayaa isin jecha garri itti deemtu gara biyyaa tariis tahee if booda gara Swiidiniis meegaa haaluma keessaniin naa himan jaa. Gaarii barakallahu fiika gaa wallaahi waan gaarii na gaafattee dhugaadha biyya Ijiptii kana eegaan dhufe amma kunoo ji'a tokko ga'e asumaan gaa obboleessa keenya shara kana bira qubadhee jira hajaafeen dhufe xiqqoo kitaaba tokkoon xaabiyaa maxxansuudhaa dhufe afaan arabaatiin katabe taariikha tokko taariikhni sun gaa isinillee ga'uun oolu yoo rabbi inshaallah ni ilaaltanii afaan oromootillee akka deemu hamileen qaba hoggaan dhufe hawaasa asii kana laale hedduudhaan rifadhee hedduun gammadelleedha wanni na rifachiises ni jirti wanni na gammachiises ni jirti wanni na gammachiise bakka gartee tajaajila adda addaa sheekni kunii fi jarri biraatillee ijoollee tajaajilan quraana qaraa'isan ijoollee walii qaban hoggaan arganiin gammadee hoggaan ammoo nama magaalaa keessa faca'ee dargaggoo magaalaa keessa facaatee hujiin harkatiin hujiin harkamne rakkina adda addaa kana kunillee waan nama rifachiisaati laakiin gaa kun jiru seenaadhaati kun rakkoo hin qabu laakiin akkamii kanarraa baanaaf akka gaarii tanaaf jecha hammaan namaan wajjin argetti kan dubbisetti yaadallee ni qaban namni hawaasni as jiru yaadallee asirraa bahanii biyya biraa deemanii biyya itti gartee if tajaajiluu danda'an barnootatti oofachuu danda'an jiruutti tolfachuu danda'an hamilee ni qabanii kana gaa nasiibaa fi waan rabbiin katabee rabbi haa godhu sanbira kutanii warri ammallee firraayoonii fi asitti bilaash taanee waqtiin nurraa dhumura biyya deebin warri yoosni jira kunis yaanni isaa bareeda guutumatti waliigalatti wanni biyya tanatti arkee waa hamtu jechuu hin danda'u maaliif jiruun namaatun waqtiidhaatitu si ammara malee ati if ammaruu hin dandeessu waqtiidhaatitu gartee nama kana nis tolchaa nis balleessa ammallee biyya keessa jiran hawaasa keessa jiran qilleensa keessa jiraniititu sillee gargaaraa sillee jabeessaa sillee kuffisa jechuudha haalli biyya tanaa hoggaa laallugaa biyya Misraa biyya taariikatti beekamtuudha biyya Ijiptii taariikni isaadhaa biyya beekamtu biyya hadaaraa qabdu biyya ilmii qabdu biyya waa hunda qabdu jechuudha laakiin gaa namni alagaadhaa alaguma jechuudha waan takka godhachuu hin danda'u tanaaf jecha wanni biyya kanatti argee hedduu waan gartee nama rifachiisaati walaakiin wanni feesisumaan egaa hamilee dhabanii hamilee cabsuu dhabanii if jabeessanii asittis hamma dandeenyitti karaa manni barnoota rakkatanillee sa'aa lama qaranii sa'aa lama wahillee dalagatanii wahillee arkatanii ja'anu sa'aa lamallee maan kennineef guyyatti waa barachuudha quraana islaamaa barachuu haa taatu afaan adda addaa afaan arabaa barachuu haa taatu afaan ingilizii barachuu haa taatu waan barnoonni kun banaadha barnoonni kun akiyya kitaabni islaamaa minal mahdi ila lahdi ja barnoonni yaani eega guyyaa dhalatterraa hamma qabrii seentutti baradhuu ja kitaabni islaamaa kana ja tanaaf jecha gaa
wanni barbaachisu dhiiraadhaan asii hojiilee hojjetus hojjetaadha hawaan tajaajila adda addaa godhachaadha barnoota irratti bobba'uudha waqtiin akka irraan kunne yookaan rabbiin karaa alaa banee deemanii alhamdulillah yookaanis gaa biyyi teenya toluu abdii ni qabna abdii guutuu jira biti tolu biti oromiyaadha takka Itoophiyaallee haa jennu yoo ni fi tolte biyya amma miliyoona 100 jaan lakkoofsi nama Itoophiyaadha miliyoona 200 300 ni dandeessi biti Itoophiyaadha biyya jaabaa yoo laalle hammam takka dachii siidha dachii gartee midhaan hin taane dachii waan magarsine dachii rooban qabne dachii sun irra kun meeshaan addunyaa hunda jaabaan dhufa Itoophiyaan ammoo eessa gaa odoon fi gartee tolte barnoonni jiraate adaalaan jiraate namni walqixxummaa namni hojii bobbahe biyya jannata taatee jechuudha tanaaf jecha sunis abdiin nama jirti hawaasni asii gaa haalli isaanii akkana rabbi gaa isaan haa gargaaru isinillee gaa warri garee tajaajila kana qabdan wanni isinidhaan nu guddoon obsaa wajjiniin ummata kana gartee jala deemtanii karaa miidiyaatiin gargaartanii akka isaan gartee if tajaajilan gootanii isin gaama hawaasa Ijiptii jedhamtanii isin jiraachuun heera nasiiba bareedaadha isin as keessa jiraachuun addunyaadha waan isaan jedhan dabarsuun ana kanallee qunnamtanii aranarraa hamma wajjin wal dabarsuu waan bareedaadha waajiba keessanii wanni hunda waan seenaa gartee isiniif ol kaayamu wanni isinirra jiru wanni isinidhaamu jabduun ani akka nama gartee umrii kanaati wanni isinidhaamu jabduun obsaa wajjiniin tajaajila wanni guddoon gartee arraa namni keenyatti hajamu takka karaa meediyaa kana waan gaarii dhagayuu waan gaarii arkuu nama gartee namni kun akka if dura deemu godhu hamilee isaanii jabeessuu hamilee isaanii cabsuu dhabuu karaa kanaan gaa carraayxanii hawaasa kana tolchetanii wal taasiftanii rakkinni ni jira rakkinni gartee gurubbii takkaa fi takka idduu murna tokkoo fi takka idduu rakkinni ni argama kun xabiyaa banii aadami kanallee akkatti deemu gootanii akkatti gartee if dura deemuu isaanii gufuutti hin taane gootanii carraaquu isin feesisa kana gaawwan isin dhaamu baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan ninja galatoome hedduu takka garri amma isin deemaa jirtanoo huddu duuba gara biyyaatti irraa dhuftan san deebi'uuf moo laata gara biyyaatti deemtan akkasuma dhaamsi xumuraa isin hawaasa bal'aa biyya hunda keessa jiru jechuudha Oromiyaa irraa baqatee yeroo biyya jireenya baqaa saaxilamaa jiru kana keessatti maal dhaamsa qabdan gaarii gaa wallahi gaarii bareeddu dhumacha waan gaarii nagaafatte ani amma deemichi xiyya amma karaa biyyaatiin deemaan jaa biyyaan laalee biyya gartee dhageetiin ziyaaree gaamee gaa waan hin danda'u kaan dhageetti waan gaarii isiniin dhagayaa manguddoonii fi warreen manguddoon amantiitii fi manguddoon biyyaatillee wal mari'atanii waan hedduu deemsisu jiran ummataaf gartee waa hedduu ibsu jiran kanallee dhageetiin hedduu gammadee kanallee dhaqeetiin gaattii daamaan jaa yaada biyyaan qaba jechuudha kana gaa wanneen ayyaadu ammoo gaa dhaamsiniin isinii dhaamu kumaan je'ee onneen ummata Oromoo hunda bakka jiranii dhaamu ummata islaamaati dhaamuun isinii dabarsa nabiin keenya maal nu jee hadiisa keessatti addiinu annasiihaa jee qulnaa yaa rasuulallah liman qaala lillaahi wa likitaabihi wa lirasuulihi wa li'immatil muslimiina wa ammatihim jee yaani wanneen isinii dhaamu gaa nama hundaafu kaniin dhaamu karaa khayriidhaa niyyatanii innamal a'maalu binniyyaati karaa khayrii deebi'u khayriin tun tan duniyaa fi akhirattis nama tolchitu khayriin tun tan gartee amantittis nama tolchitu jiruu duniyaattis nama tolchitu akhiraallee hogga galan akhiraa tan namni itti amanu akhiraallee hogga galan nama tolchitu jechuudha wa ta'aawanu alal birri wattaqwaa je khayriirra wal gargaaru zulmii shira walirraa deebisuu hamma danda'an shira diduu namaafis lubbuu isaaniitiif diduu namallee diduu tana gaawwan isinii dhaamu tanaaf jecha gaana ummanni Oromoo bakka jirutti irra karaa meediyaan kun tokkoo fi lamaa fi sadii fi afurillee hedduu jira wanni dalagame kun waan bareedduudha wanni isinii dhaamu gaa wanni dhaamu nama irraa na dhagayu na arkuuf wanni dhaamu sodaa rabbiitiif boodatti wal gargaaru khayriirra wal gargaaru khayrii wal yaadu hamtu walirraa dhaabu yoo rabbi biraan taate oomishni akkas ummata Oromoo hundaaf ummata Islaamaa hundaaf ummata gartee addunyaa hundaafu yaadni kun arra addunyaan tokko taate yan addunyaan arra gartee walii hidhamte karaa internetiin karaa barnootaatiin karaa meediyaatiin addunyaan akka ganda tokko taate yan wanni asitti tole waan asii bahe waan hunda ammuma dhageenya jechuudha tanaaf jecha namni bakka jiru yoo khayruma dhage
يخير ما أركني جمع دايتو يوم شر أرك شر ما أجني رفتايتو والرفتشي سورة بني والجمع سني والجرجارني خيري كنا كجا نمهم دا بكون دام لطم سني داما تناوي جا جبادا ربي سنا غرجارو هم تو ربي سنا راقبو ربي إنجا بيتني تنكي أنو هاجلتو أمة نبغى رفو دلوت خيني خن نبغى رفوني ون أكا أمش هوان جاري هم بفنو سسنو فيسا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نيجا ما شاء الله تبارك الله دوتك قلت وميجا أبا خينيا أكسما الشيخ خينيا دامساس جاري أكسما جا واحلة دوتك وانجا دفعينيا قوتمو نمجا أوصل لنا دامته إملتو جاري نجا anga bikarra demtes bikatti demtus nagesi ha godu sin jechada mitis ga asmarati saganta teenya arrantanaf gola banna hanga saganta birati walid debnuti naga nutura enneti ga damanne tumuranna kabajamtota fi jalatamtota dawatota khenya media morafu irra sagantan arraf qabnu sagantan qophi adda tanuma hanga saduma saganta teenya nufana turu khesanif heddu galatoma ulfaadha galanni khaysan bakka khufeen cabne bu'een banne hinqa qoyne isini faataw isinin jecha hanga saganta biratin walitti debinutti nagayaan nutura wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh